Do a little bit of talc on the bottom. Namni video watti agartan kun lammii biyya UK jiraata magaalaa London yoo ta'u maqaan isaa Bernard Clemens jedhama. Namni kun maqaa isaa galmee dinqisiisuu addunyaa irratti galmeessisuuf yaade. Yaadni isaas milkaa'e. Maqaan isaa galmee guddicha World Guinness Book irratti galmaa'e. Kan isin ajaa'ibu dhufuu yookaan fort daqiiqaa 2 fi sekondii 42 utuu walirraa hin kutin dhufuun galmee haarawaa galmeessisuuni. Maqaa masoo Mr. Methane jedhamus argateera. Daqiiqaa 2 oliif kaarboon dioxide qilleensatti gadhiisee faalee beekamaa ta'e. Ati maal eegda? Kun chaanaala Kush TV yoo haarawaa taatan mallattoo subscribe jettu san tuquudhaan notification bellii ibsuudhaan video keenya like gochuun yaada yoo qabaattan comment jalatti nuuf barreessaa. Galatooma. When you're ready, here we go.